السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا فيكم. كلت من قافي سنقاف الأستاذ أيه. نمني ميديا رجل توكو قافي كمو قافة موداف ديبي سودر كمان قبا حواسني مو قافي كمو نما ميديا رجل توكو قافتشو مرقهن قبا. بسم الله الرحمن الرحيم. ميديان بوسوني وهندف كيس أمتا لينش اللي إسا كيسا قلا جلديس اللي إسا كيسا قلا بننسوني البيسوسة تتك الرهاقة قرقودات اللي بننسوتات أجي كيسا تولي قبامي ميديان أكا مقالا كيسا مسلم نقوف جراتو كريستان نقوف جراتو نمني قارين قوف جراتو نمني بدان قوف جراتو ولدت قباما مقالا سنتي أوارة ندهي ذرية نديته يوكين مونا من الرتفه yookiin annattu qola muuzii irra ejjedhee jettee hin dubbattu. Waan magaalaan qabdu numa dandeessa. Waan bosonni qabu bofa si iddu ta'ee kan sagalee si gadhiisee si rifachiisu ta'ee numa danda'uu qabda. Wayita akkana jedhu gaafii miidiyaa gubbatti namni gaafatu akkuma bosonaatitti akkuma magaalaa tokkotti ilaallee namni tokko gaafii gaafachuu mirgan qaba. Gaafii gaafachuu aadaa seera aadaa biyyattii akka amantii itti osoo hin taane akka dhala namaatti bilisummaa mataa isaatitti namni gaafii fedhe gaafachuu mirgan qaba. Garuu namni gaafatamu sun waan deebisu hunda deebisuun dirqama isaati miti. Wanti garii yoo ka deebi'u waan barumsa hin qabne, waan ergaan isarraan dabarre, waan dhiibbaa dhuunfaa abbicharratti qabu yoo ta'e deebii deebisuu hin danda'u abbichi. Kanaafuu namni waan gaafatame waan fedhe gaafachuu mirgan qaba. Ka gaafatummoo waan hunda deebisuun dirqama isaati miti. Bareeda. Kanaafuu hawaasni waan fedhe gaafachuu danda'a. Garuu immoo deebiin abbaa waan ofirra dhaabbatee itti amane san deebisu akkasuma mirga qabaa jechuun illee. Hayyee gaafiin itti aantu immoo Itoophiyaan Islaamaaf maali? Itoophiyaan uummata Islaamaatii fi qabeenya, jireenya, lafa isaati, nafa isaati. Uummata Islaamaatiifis Itoophiyaan qabeenya akkuma ta'u, Itoophiyaatiifis uummanni Islaamaa qabeenya. Namni kamuu lafa keessaa hin baane ilma namaarraa dhalate namni. Kun godaanee itti gale. Kun keessatti wal horee baay'ate. Addunyaa tana keessa dhalli namaa awwala Aadamii fi Hawwaa qofatu ture. Aadamii fi Hawwaan Itoophiyaan turre, Afrikaan turre. Ardii warri seenaa himu keessaa naannoo tokko qofa turan. Ilmi namaa hunda achirraa faca'ee ardii Ameerikaa qabate. Awustiraaliyaa dhaqe, Afrikaa dhaqe. Qabeenyi akka seenaatti kaafnu warroonni seenaa jallisu, seenaa micciiru akka waan isaan keessaa lafa biyyee Itoophiyaa keessaa dhalatanii jarri achi keessaa biqilanii akka mukaa fi biqiltutti uummanni musliimoota Itoophiyaa immoo biyya biraa irraatti dhufetti suuraa seenaa bocanii jallisanii jiru. Nu hundaaf biyyi kun walqixa. Dur sagalee fi akira xumurarra dhufeef dubbii osoo hin taane haqa biyyaa, gatii biyyaa, kabaja biyyaa, seenaa biyyaa nama tiksee eegeef biyyi abbaa isaati. Abbaan biyyaa nama sani malee nama dursee biyya san seenee miti. Fakkeenya hattuun dursee yoo biyya tokko seene biyya sun hattuun hin waamamu. Namni haqaa namni sirnaan biyya san qabu dhufee waan qabxii kana kaaseef yeroo hedduu mata duree dursuutiin Itoophiyaa saba tokko yookiin amantii tokko qofaaf kennu. Dursuu wanni jedhamu immoo seenaa keessatti hin jiru. Fakkeenyaaf abbaa hin gama yoo fudhanne kiristaana dursee yoo jenne abbaa hin gaman ammoo kiristaanonni hin turre eenyu durse jenna? Islaama. Lafa seenaa waggaa 1,000 dura dirree Sheek Huseen irraa qabee Soofumar irraa qabee haga Hadiyyaa fi naannoo Arbaa Guuguu haga Carcar uummanni Islaamaa mootummaa mataa isaatiin bulaa turuu kitaaba warri Awurooppaa barreesse biyyoonni Arabaa barreessan keessa guutu. Seenaa abbaa hin bichaa bakka lamatti adda baafnee abbaa hin gamarra kiristaana ture yoo jenne abbaa hin gaman ammoo kiristaan as hin baane bara Minilik malee eenyutti ol jennee gaafii asuma gaafachuu barbaada. Asumatti muraan. Bareeda. Baay'ee bakka itti aanu. Egaa seenaan Itoophiyaa wantoota akkanaa kanaan
rakkifamtee fi akkaataa amma isin ibsitan kanatti eega alaallee yeroo ammaa kana immoo jiilli amma jiru kun islaamummaa tana akkuma duraan dhuftee akkasitti taariikhni isii dhoysee yookaan immoo roorrifamtee dhufte kanatti itti fufaa jira moo jijjiirameeti karaa wanni kun dhoyfame hunda mul'ifamee itti fufaa jiraa nuu ibsitanii yoommoo kana ibsitan taate fuulduratti immoo akkanatti haqiiqaan akka amma jirru kanatti yoo islaamummaan kan itti fuftu taate haqiiqaan islaamaa Itoophiyaa keessatti akkanatti itti fuftee bakka hin geetti jettanii yaaddanii? Addunyaa tana keessa barri qorraa, barri owwaa, barri caamaa, barri roobaa akkuma haala qilleensaa dhufee dabra. Yeroo beelli bubbisu qaba. Yeroo quufni dhufee bubbisu qaba. Akkuma amalli qilleensaa jijjiiramaa taa'u aduun seentee baatu. Wayita aduun seentuu dukkana keessa dukkana ittiin fufu ji'atu ba'a. Yeroo guyyaan bahullee aduun itti baatee ibsiti. Adeemsa seenaa keessatti barri islaamummaa osoo hin ta'iin musliimoonni itti dadhaban. Islaamummaan dadhabu. Islaamummaan amantii rabbiin filatee addunyaa kanaa kenne. Waan siistama namaatiif, siistama malaa'ikaatiif, siistama jinnii wal qabatu namtichi. Siistama makluuqaan ala jira islaamummaan. Inni kuffisee inni hin kaasu. Makluuqni ilmi namaa uumamaan tokko hin kuffisu hin kaasu. Ka dadhabu islaama osoo hin ta'in musliimoota. Musliimoonni illee ni rafu malee hin du'an. Takka ummata Muhammad keessa musliimoonni hin duune. Ni rafu malee ni dadhabu malee. Bara Hajjaaj bin Yuusuf الثقفي السفاك رئيس الظالمين كوري سيناه موسن إسابودا برا إسلامي ركا مسلموني ركتني ديني هدون أنجلائي وراني هجا صدركا كعباء بدان قبوتي كعباء تيادي قبو سنتين ورانا براء سو ركتو كعباء ركتتي ومني إسلاما يرو سنجرو قولا ميتوري داتشي ربي ديباتي توري علماء نقول قدان أكسان البصري جرى قباهني نبني جرى حيت دبتون أبدي فاسق في ظالم نقفتي تيسو أنقورا والقهي داتشيهم دفؤتي مسجد كيست نم إمامنا مانته نم أمة إسلاما إيغا نقوته بر حجاج كنا بركن دو أحجاجين إيغا قولا بمبودة عمر بن عبد العزيز دوفي بر إسابودة بر نمني قوفي بي قوفتي بر دبري بي إسلاما كيستي namni quufee hallaattiin beelofte addunyaan akkanuun hin jenne midhaan fuudhaa bosona keessa facaasaa hallaatti illeen haa nyaattu jedhe. Bara isaa keessa ra'ee fi yayyiin araaramte namni ra'ee isaa kasilaa dur yayyii irraa dadhabe. Yayyiin gaaraa dhuftee qe'ee ra'inii keessa bultee ganama bobbaatee baatu ija ofiitiin argee Umaritti hime. Umar bin Abdulaziz. Bara fireen qamadii haga fireetti biraa geesse. باقول باقول جدانين كنت كوتش قفتي دوما تربجه ديرتي بر حجاج بن يوسف أمة إسلام ركسي قهتين بيبوتي بيلي أمة ركوتي سمبودا بر عمر بن عبد العزيز أكنا بريد كون رفي أسر ماله بنا دالوني أما تجرو إسلام ما نيج إسيس على قافين كي هاسا وكي يجل قبرتي إسلام ما سيستم إساكار كأبو ربي المنامات تنكنني ربي osoo ilma namaatti ka kennamu ta'e bara Tataar mootummaan Tataar Mongooliyaan dhufee ummata islaamaa duguugu gaafa san dhabama. Amma amala bade malee akhlaaqa bade malee waraanni gurguddaan islaamaatti gaggeeffamee sadarkaa islaaman dhabamsiifnee dhuran geenye. Bara ammoo muslimootaa miti islaama duniyarraa balleessine jedhan silaa gaafa Khandaq gaafa lol Ahzaab gosti hundi qabdu wal geessee xiyya takkaan nabi Muhammad irrukutti gaafsan bada. Garuu amma dhaloonni amma itti jirru haalli amala akkaataan jireenyaa itti jallate kanaan dhaloonni amma jiru islaamummaa kaleessa deemaa dhufee hin ceesisaa ka jedhu ni ceha islaamummaan. Dhaloota kana ceesisaa osoo hin taane islaamummaan ni ceha. Fakkeenya tokko sii ka'a. Musliimoonni akka qurxummiiti kalluun jechuudha. إسلامما نمو أكا بحراتي أمانتين إسلاما أكا قلانا بحراتي مسلمون نمو أكا قرطميتي
qurxummiin yookiin kalluunni hundi osoo walii galee galaana keessaa baqate wanni bahri hir'atu tokko hin jiru. Bahri qurxummiidhaan hin jiraatu. Qurxummitu baharaan jiraata. Namni gariin akka waan qurxummii san ta'ee qurxummiin sun bahri isaan jiraattutti islaamummaa akka waan yoo inni hin jiraanne islaamummaan hin jirretti of laala. Dhaloonni kun hundi osoo walii galee kafaree ofii kasaaree salphata malee libsuu ijaa takka islaamumarraa waan hir'isuun qabu. Islaamummaan anaaf si maleellee jiraattee har'a keesse anaaf si maleellee bor itti fufti. Anaaf situ garuu islaamummaa malee salphata. Islaamummaa malee xiqqaata. Haalli amma dhaloonni itti jiru haala dadhabinaa, haala hirribaa, akhlaaqaan, ija siyaasaatiin, ija hawaasummaatiin, ulamaa fi sheekotiin keenya ummata qabachuu fi ummanni keenya sheekotii ofii kunuunfachuu keessatti dadhabinni argamaa jira. Garuu dadhabinni kun akkuma bara Hajjaaj san kana booda Umar bin Abdulaziziin dhufa jennee abdii rabbi irraa qabna. Bi'idhnillah. Tayyib qabannaa hawaasaa kanarratti gara ulamaa'ii kennaa yoo deebinu taate ulamaa'ii biyya kennaa yeroo baay'ee akka haafidha Imaama Bukhaarii jedhanii yeroo faarsan arginaa. Garuu yoo irratti illee walii galuu dhabne jecha kana maaliif Imaama Bukhaariin qaa'idaa ufiif dhaabe irratti shartii ufiif kaahe irratti hadiisa sahiha ufii kaahee hifdhiidhaan argamsiise. Ulamaa'in biyya kennaa garuu immoo taqliidummaa hifdhii isaanii yoo deebisan malee qaa'idaan ufiif dhaaban waan hin jirreef jecha ala ayyi haalitti immoo akkamitti hawaasa ofii kana ummanni islaamaa karaa sharciitii fi karaa sirri irratti akka deebi'an yeroo ammaa jireenyi ilmi namaa sooshaal miidiyaa waan ta'eef fageenya sooshaal miidiyaa irraa jiran kana waliin akkamitti hawaasa kana walitti qabachuu danda'an jettanii yaaddan isin ulamaan islaama Itoophiyaa hawaasa isaanii. Addunyaa tana keessa ummanni dhaalmayni nabiyyoota itti hafe ummata Muhammad ka amma jirtu tana malee hin jirtu. Ummata addunyaa keessa jiru keessa namni qabeenya ambiyyoonni dhiisanii dabran harkaa qabu ummata Muhammad qofa alayhi salaatu wassalaam. Qabeenyi sun immoo baankiin qabeenyi sun addunyaan ulamaa ambiyyoonni itti dhiisanii dabran qulfiin isaa baankiin sun harka ulamaa jira. Caalimni antum milhul ard isin qiimamii dacheetii jedhe yaa ulamaa nabiyyallahi Iisaan yoo man yuslihu al-arda idha al-milhu fasad yoo qimamiin matumti isaatu mi'aahu inni urgaahu ajaahe inni mi'aahu ka hadhaa'u ta'e maaltu ardii sana urgeessee mi'eessa jedhe gaafa ulamaa dhibate. Ulamaa'ni ministeera fayyaa moototiin ka'attee ol ministeera fayyaa dhugaa isa. Isatu waan nyaatamuuf dhugamu qaama namaatiif ta'u adda baasu isa. Ministeera nageenyaati. Ministeera nageenya mootummaan tokko ka'ate olitti ministeera nageenya dhugaa nama mootummaan dhageenye qawwee fi halangeen dhageenye masjida keessa gorsa minbara irraa dabru nama hedduu gadi qabe. Ministeerri nageenya haqiiqaan ulamaa, ministeerri fayyaa haqiiqaa ulamaa, dippiloomaasii ulamaa. Ulamaa'ni haa kallattiidhaan aangoon sartifikeetaa fi waraqaan itti kennamuu dhabu malee hooggansa biyyattii harkaa qabu isa. Gaafa ulamaa'ni kun bakka isaatti deebi'e wanti hin tolle hin jiru addunyaa tana gubbaa. Ulamaa'ni hooggansa masjidaa qofaa miti. Hooggansi biiroo, hooggansi sooshaal miidiyaa, hooggansi kallattii hawaasni ittiin jiraatu bakka ummanni keenya seeni hunda jala seenee hojjetuudha dirqama ulamaa'aati. Gaafa bosona keessaa leenci bahe jaldeessuma achi hafee mootii ta'a. Jaahila ol bahee haasa'uun ajaa'ibin erga aalimni cal'ise sanumatu bakka bu'a. Idhaa khalal inaa'u min almaa khalafahu alhawaa. Birciqoo tokko keessaa bishaan yoo gannayte qilleensumatu guutee taa'a bakka sana. Al'uquulu kal'uquuli sammuun namaa akka lafa gabbataa bishaan itti guuteeti. Yoo itti garbuuf qamadii ittiin facaasin dobaa biqilchuun isaa waan hin oolle. Ulamaan islaamaa bakki inni hoogganuun malee, bakki inni argamuun malee, bakka ummanni keenya jiru. Wama arsalnaa min rasuulin illaa bilisaani qawmihi wayita jedhu nabiyyii tokko afaan ummanni sun beekuun ergina wayita jedhu afaan jechuun loqoda qofaa miti qubee miti. Amala barasanii, adeemsa barasanii, siyaasaa barasanii, teknoolojii fi saayinsii barasaniitiin hubachuu danda'uun ergina jechuudha. Nabi Shu'ayb nabiyyii tawhiida biratti waan ittiin ergame
waa'ee biizinasaatiin ergame. Biizinasa uummata rakkoo biizinasaa qaba uummanni Shu'ayb. Biizinasa keessatti jallisanii uummata fixan. Uummanni Muusaa dhimma sihirii falfalaatiin rakkatan. Nabi Muusaa rabbiin waa'ee falfalaa akka furmaata godhuuf ergame. Erga tawhiida biratti. Nabiyyallahi Muusaan Nabiyyallahi Ciisaan dhimma uummata waa'ee fayyaatiin uummata nyaatu. Karaan malee fakkeessee uummata irraa nyaatu waan hin dandeenyeef waan ogummaa ittiin qabne uummata fixe isa kana furmaata itti godhuuf dhimma fayyaatiin ergame. Nabiyyallahi Ciisaan Nabi Muhammad uummata Qureeshii kan dandeettii haasawaa birkii dubbii beeku dubbii cabsee haasawuu danda'u. Kanaan uummata saamanii gosa bakka adda addaa faffalaxanii fixan kan hunda sirreessuuf balaagaa fi fasaahaa addunyaan takka argiteen beekneen ergame alayhi salaatu wassalaam. Yoo akkana jennu uummata kamuu karaa inni barbaaduun itti seenta. Har'a sooshaal miidiyaan maaliif ulamaa'ni keenya sagalee dhabe yoo jette ulamaa uuma bira jirti hanqinni. Akka reebsiniin jedhe bulchaan bosonaa leenci gaafa bosona gadi dhiise jaldeessumaa fi hantuuta achitti hafe mootii ta'a. Gaafa ati miidiyaa irraa baqattee balbala udurriyyee fi warra dandeettii uummata qajeelchuuf uummata sirreessuu hin dandeenyeef dhiifte warri durriyyee fi namni kun arrabsu sun illee dhugaa qabu gara tokko. Namni ganamaa galgala irratti hojjetee roobaa fi caama keessa gangalatee mallaqatti baasee viidiyoo 1,500 dalagee yeroo hirribaa kaatu isuma agarta. Guyyaa guutuu itti buna dhuyda isa agarta. Wayita gachiiftu isa argitu. Namni kun itti laffa'ee laffaatii cimaan foloowersii fi hordoftoota beekamtii kana laffaatiidhaan dhiigatu ofii fidate. Isa kana komachuun qabdu inni ofii fidate. Silaa ulamaan illee fidatuu qaba. Maaliif wayita feemasiin tokko madarakii tokkorra ol ka'u uummanni iyyee wayita aalimni guddaan biyyi qabdu ol ka'u uumamaa callisaa yoo jenne uummanni nama isaa dalagee fi nama guyyarraa isa fuuldura eegu beeka uummanni. Kanaafuu ulamaa'ni keenya haala amma sooshaal miidiyaa fi uummata keessaa bade kallattii hundaan laaqame kan hunda sirreessuuf furmaanni jalqabaa fi xumuraallee bakka uummanni keenya seene hunda jala seenudha. Bakka guddoo naa kaaftan. Amma gizee caalimman akkanatti silaa bakka leencitti argamutti gaafa isaan dhabamanii jaldeessi mootii bosonaa ta'e kanatti warroonni maqaa sheekaatiin yookaan immoo maqaa uummata kanaa dhahatee bakka kana bu'ee garuu immoo haqiiqaan isaa hordoffiin isaatii fi wanni hundi warroota silaa aslitti ati baaxila itti izdihaama gootee achi baasuu qabdu fakkaatanii jira dirra deeman kana kanneen akkamiin ilaaltamee isin warroota sheekkan fakkaatee yookaan immoo caalimman fakkaatee gizeenii fi hawaasa kana keessa seenu wanni inni ittiin seenu areedaa fi imaamaadhaani. Garuu immoo hordoffiin isaatii fi wanni inni geggeessu silaa baaxila balleessuu san ka ture baaxila san balleessuu dhiisee warra baaxilaa wajjin deemu san jala deemu. Isinii galee? Caalimman silaa bakka kana dhaabbachuu qabu miti. Bakka caalimman dhabaman kana bakka bu'aan isaanii wahii dhufee fakkaatee jechuudha. Haqiiqatti inni caalimaa miti. Sifa caalimaa san qabatee garuu immoo bakka caalimaa san guutuu hin dandeenye waan bakka san dadhabbiin jirtuuf jecha jara kana jala deeme. Qasasa Israa'eliyaata keessatti gadaa Nabiyyallahi Suleymaan simbirroon takka bishaan dhuga jettee laga buute. Wayitisiin laga buutu ijoolleen lagarra taphatu jirti. Yeroo an bishaan dhuguuf gadi seenu ijoolleen darbattee kooluu goflaa kiyya cabsiti jettee haga ijoolleen lagaa yaatu eeyde. Ijoollee laga keessaa yaanaan manguddoon tokko bishaan waraabatuuf dhufe ariin isa as gaha. Gabbuutee bishaan dhuguuf wayitisiin mataa isii bishaan keessa gaggeessu manguddichi isiin amantee gabbuute akka ol fudhatee duuda isii cabsee kooluu isii cabse. Achi simbirreen dhayixee Nabi Suleymaanii himatte. Suleymaan namtichallee qabee isiillee qabee bakka takka walitti qabanii kooluu cabsite maal irraa kafalattaa jedheen simbirreen. Simbirree waan jetteen anuma takka hin godhina ihliquu lahu lihiyatahu areedum isaarraa haadaa jette. Maal ittiin sobame kana? Areedatu na sobee an areeda kanaan sobamee bishaan dhuga jedhee gabbu'ee sababa areeda isaa san miidhame akka of durallee hin cabne areeduma irraa na haadaa jette simbirreen. Wayita akkana jedhu bara hunda keessa bakka hunda keessa fakkaataan jira. Fakkaatee bulaan. Mootummaa keessa fakkaatee bulan jira. Kan mootummaan quban qabne. Naggaadee keessa fakkaatee bulan jira. Kan naggaadee hin ta'in. Naggaadee haqiiqaati miti. Bakka dhaqe hundatti naggaadee abbaa qabeenya guddaaf godha. Bakka hunda keessa namni waan san fakkaatu jira sheekota qofaa miti.
Gaafiin kee waa lama natti kenne. Tokko fakkaate bulaa fi nama sheeka ta'ee namoota hin taane wajjin miidiyaa gubbaa mul'atuu jetta. Asitti ilaalchi biraa qabaan. Ka sheeka fakkaate ta'e sheeka haqiiqaallee tahee ijoollee durriyyee jedhanii uummanni ofirraa fageessu kana ofirraa fageessuudhaan diinitti hin dhiheessitu. Itti maxxanuudhaan diinitti dhiheessita. Akka itti maxxantummoo akka namni waan biraa sirraan qaraane ta'uu qofa. Karaan ati ittiin seentuu fi bakki itti seentu murteessa malee ofitti maxxansuun miseensa ofii godhachuun rahmataan ofitti qabuun dirqama keenya. Amma bakka kanatti amma bakki nan deemuuf akka isin hubattan kanatti ilaalcha sirrii fi dhibbaan dhibbatti sila akkaataa itti seenanii fi akkaataan isaan ofitti ittiin qaban kun murteessaadha. Gaafa namni sila akkasi qabuu qabu deemee isaanumatti dabalamee gocha isaanii wajjin deemu argamu kana. Nama tokko ka bishaan isa nyaataa jiru ka garbii fudhatee gadi hin qajeele yoo agarte nama sana akkamitti ilaalta? Akkamitti dhiifta? Garaasa danda'a? Dirqama. Haada itti kennita. Garuu namni bishaan sun nyaataa jiru haada kee buutaa yoo jiraate inni illee akka itti dabalamtu yoo gochuuf harkisaa jiraate daddaftee haada san gadhiisuu qabda. Lama ta'anii dhabamuun hin taatu. Tokko yoo filatee karaa garba galaana salphinaa keessa seene inni ofirraa haa kutu. Garuu ati haga dandeesse haada darbitee fi haada najaataa isa harkisuu qabda. Garuu inni ofis si butee garuu waliin halaakamuu hayyamuu qabdu. Kun fakkeenya guddaadha. Qabxiin lammaffaa namoota sheeka fakkaatan jedhamu. Sheeka fakkaachuun kun maalirra dhaabbanneef fakkaatan jennaan? Beekumsa hin qaban moo huccuu uffatan moo kitaaba osoo hin beekne akka nama kitaaba beekaniitti of himanidha. Kalaabisiisa zuuriin namni waan hin qabne godhate akka nama huccuu namaa uffateeti akkuma rasuulli rabbi jedhe haraam. Namni sadarkaa isaatti beekumsaan dandeettiidhaan bakka isaatti dhaabbachuu qabu. Koppiin gaafa orjinaalli mul'ate salphata. Namoonni osoo beekumsa hin qabne uummata fuuldura bahe adeemsa keessa ofuma isaatu salphatu ta'a. لأنه يسقط في وسط الطريق كرا ولكت كفون ساوان الأولى لأنه شارجين إني شارج فتى أصو باتر لو جد أمتك يسمى كميوان شارجين قوت سه أصو ديم ولك أمتك تقاموا في الأماؤن رفتي سينكين إسا كرا أنت إسان باسو وياتوكو حقيقة نسام الأتوان تأفي كناف نموني قوة شكسي سنقراكي ستة أبتشا نما ربي رب مبيكا بيكم ساقك أبو اللي أبتشو مطف بيكا sadarkaa beekumsaallee haga fedhan qoratanii qormaata fedhe bira illee tarkaanfatu haga beekumsa qabu abbatuuf beekaa fannattaqillaaha rabbiin haa sodaannu dhaamsa. Jazaakumullahu khayran. Feesbuuk irratti suuraa gadhiisee gaafii hawaasaan gaafadhaa jedhe keessa irra caalaan gaafii dhuunfaa keessaniiti. San immoo yoo deebistanis mirga qabdan yoo deebisuu baattanis mirga qabdan. Yoo kaasinaan jettanis hin kaasa yoo kaasinaan jettanis hin dhiisa. Kaan immoo irra caalaa namni aqlii qaba jedhamee yaadamu an yeroo akkana fitnaan jiru kana keessa akkamittiin karaa beekumsaatiin haa ta'u karaa uf eeguutiin haa ta'u akkamittiin najaa bahuu danda'a. Karaa barumsaarrallee yoo kana keettan taate mee akkamitti irra nakeettanii karaan itti najaata fitnaa kana jalaa sooshaal miidiyaa badee kana jalaa akkamittiin bahaa kan jedhudha. Kan faayidaa qabu achi keessa. Islaamummaa keessatti qaa'idaa beekamtuu rabbiilleen hadiisa keessa quraana keessatti rasuulillee hadiisa keessatti alayhi salaatu wassalaam ulamaan islaamaallee alaamarri taariikii adeemsa seenaa keessa lafa ka'an fiqhul fitan waan jedhamu jira. Fitnaa jala isiitii fi gubbaa isii qara'u gizee fitnaan dhuftuu fi hafuuraan beekuu akka isiin nama nyaanne of eeguu wayita isiin kutuu kaatillee beekuu maalummaa fitnaa dubbisuu fi akka itti fitnaa jalaa bahan beekuun dirqama waan ittiin nama najaa baasu keessaa tokko. Fitnaa wayita isiin dhuftu aalima beekaa gaafa isiin dabarte jaahilli beekaa jedha Hasan al-Basrii. Wayita nagaya namni hundi wal qixa gaafa bala namni wal didaa jedha Hasan al-Basriin bakka biraatti. Fitnaan gaafa isiin dhufte akka itti isiin keessaa bahan qofaaf osoo hin taane akkuma fitnatti hin seenne foolii fitnaa bubbisa fitnaa awwaluma beekuu murteessa. Garuu jaalatti jibbitee fitnaan gariin osoo ittiin beekne dhuftee si marsiti. Waan ittiin fitnaa biraa ittiin najaa bahan tokko hangafa irratti annadu Allah rabbiin kadhachuu.
وهند كلتي هندان شبسي كيسا نما باسو إلهي قفا كيس إساكنا اتأمنتيغا فأتي حبل النجاة هذا لقاسنا إرق ربي جدي تقف ربي سيرقا تقو لما فا فتنة الراون نجاها سباسو فتنة مهركة تنقاتشو ربو أجندام في الإيو رفي الدنيا تائس الإيقو أتي بارلما كيسا نجد منستيرا فياتي متي منستيرا دينقديتي متي واني نمني يؤت كيست مكمني واني كن هنديمو جئني سرتي بريساني درك أمسي سنتو كنجرو يؤتي وان سان كيست تركن دبلتين جتشن دبلتين وتقو تمكمين كانتو هرأتي جئنا مسيكومتو في أتلن اتكومة تمتو كنجرو فتنة وليلما فتنة قري يو إيسان وفي إساتي ندوء أميت الباطل بالسكوت عنه فتنة قري الراجل إسو أن أجيسا جدا فتنة قري موكا يو الراجل افتجرا تجرا وان دين تكو بيا تكو أمتا كينيا تكو الراجل إسو برباجي سامتي فتنة جلا نجابه في جلق أبا أول ما ويترومني روبي تلا برباجة فيقو إرا جلق أبو ما تلا انديمو تمرتيسا كناف نمني مواقع فتنة ريالا لتشو بكا أولو بيكو فتنة أولما معلومة فتنة قد فقين يندبسو في قرأو فتنان أكما فيلدي برنوتا تكو يوكين قهي برنوتا تكوتي كتابك علماء نكوب سجل كتابك كسي بربالي دبسي أجندة تم كمين ربي تم كنفرلو نموت فتنة نان أوجن هن صاحبو من فتنة نفتي وسي مرسي مو قدون كيسا سباسو كما رفجن دعائي ربيتي جزاكم الله خيرا قافي دونفا كيسانيتي yeroo baay'ee namni keessaan illee dhufee gubbaan illee ustaaz ibsaa manaamaan akkanatti agarree ustaaz ibsaa manaamaan akkanatti agarree jedhee hima. Tokkoffaa namoota kanarraa isin fedhii hin qabdanii fuutanii manaama kana hiikkachuu. Lammaffaa immoo sababni namoonni kun akkanatti yeroo baay'ee manaamaan ustaaz ibsaa akkanatti argee ustaaz ibsaan akkana taane aannan nama akka dhuunfaa kiyyatti yoo akkam xiqqaate gaaf tokko laayivii qofarratti nama sadiitu na dhufe. akkanatti agarree naan jedhanii isin manaama kanarraa fuutanii hiikuu fi qophiidha. Ammoo manaamni kun maaliif ustaaz ibsaan kun maaliif baay'ate namatti waan jedhu gaafii dhuunfaa keessanitti yoo deebiftan mirga qabdan yoo dhiiftanis mirga qabdan. Dura dursoo abjuu jechuun quraanaa miti hadiisaa miti. Jiruun jireenya addunyaa fi akiraa abjuudhaan ijaaramu. Abjuu keessa kan argi jettee dhiisuu hin dandeettu. Abjuu keessa kana na ajajanii hin hojjedha jechuu hin dandeettu. Wanti ittiin ajajamnu quraanaa fi hadiisa rasuula rabbii qofa alayhi salaatu wassalaam. Abjuu namni gariin haga sadarkaa kitaaba wahii ajaja rabbi biraa dhufetti nama fudhatu jira. Abjuun gammachiiftuma malee waan biraan qabdu san caalaadhaan ulamaa. Gammachiiftu waan gaarii yoo taate. Abjuu rabbi biraa dhufeen ati beeytuun tokkoffaa abjuun sun abjuu waan hamtu si ajaju ta'uu dhabu waan khayirraa si dhooggitu ta'uu dhabuudha abjuun rabbi biraa dhufte. Lammaffaa abjuu rabbi biraa dhufte wanni beekaniin abjuu san guutuu isii yaadachuudha jedha ulamaan. Abjuun ciccitaan shayxaan irraa adgaas waan ta'eef adgaas jechuun waan ciccitu. Sadaffaan abjuu san yeroo fassaramu yookiin immoo ma'anaa qabaatu waan gaarii of keessaa amma ta'edhamee tilmaamamu ta'uu qabaa jedha ulamaan. Ibsa abjuudhaan baay'ee arguuni sadan keessaa tokko jechuudha. Takka nama baay'inaan na jaalatu kabaja bakka ani hin geenye fuudhee na geessee yeroo hedduu tarii viidiyoo kiyya sagantaalee kiyya lallaalu namni abjuu gosa abjuu keessaa tokko homa guyyaatti oolan arguudha. Baay'inaan viidiyoo yookaan adda addaa. Lammaffaan immoo jaalaluma dhugaa nama namaa qabu san ta'uu danda'a. Inni biraa immoo waswasaa karaa hin taaneen yoo waan fokkattu fakkeenya waan fokkataa wal qabsiifamee katti mul'isu ta'e waswasaa shayxaanaa ta'uu danda'a. Kanaaf rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam abjuu namni arge nama fedhe ta'e arge addunyaa tana gubbaa nabi muhammadiin qofa abjuun isaanii dhugaa ta'a alayhi salaatu wassalaam. Kan wanni isaan dubbatu namni abjuudhaan yoo mul'ate abjuun isaa dhibbarraa dhibba dhugaa ta'u akka ulamaa fi sahabaan himanitti nabi muhammadiin qofa alayhi salaatu wassalaam. Kanarra dhaabbatee namni nama tokko abjuu gaarii yoo arge yoo abjuun sun hiika bareedduu qabdi jedhee tilmaame nama jaalatutti himuun sunnaadha. Ammoo miidiyaa gubbatti ebaluun argee jedhanii nama jibbuu fi jaalatu wanni hadiisa keessatti rasuulli nama jaalattan malee itti himinaa jedhanii fi nama yoo ati abjuu itti himte abjuu kana si harkaa micciiree hamilee si dhahu jira nama jibbitu yoo ta'e. Kanaaf wanti akka abjuudhaa miidiyaa irratti himamu. Paablika uummata raggatti hin dhiifamu.
nama jaalatan tokko kan aalimaa nam ilmii qabu abjuu hiikuudhaaf ilmiin dirqama. Fatwaadhaan wal qabatan ulamaan Ibn Taymiyaan fa'a fatwaa fi abjuu hiikuulleen tokkumaa jedha. Fatwaa kennu kanaafuu ilmii qofaa wal qabata abjuu hiikuun. Kanaaf namni aalimaa nama sodaa rabbi ni qaba jettee yaaddutti abjuu argite san himta. Abjuu hiika bareeddoo sii kenne achirraa fudhatta. Sanii achitti abjuu miidiyaa irratti gadhiisuun, abjuu miidiyaa irra maxxansuun, koomentii irra maxxansuun islaamummaa keessatti dhorkamaadha. Warri abjuu keessatti yeroo hedduu na argitan ulfaadha galatoomaa jaalalumarraa tarii yeroo hedduu yaadni keessan gara kiyya jiraachuudhaa mul'ata. Namoonni hedduun keessaan namni barreesse hedduu jira. Namni abjuu natti dhiirarraa dubartirraa hisaabaan qabu miidiyaa gubbatti illee argaatiin oola. Ulfaadha galatoomaa ammoo abjuudhaan namni ibsa arge akkas kataa jedhan suni keessan jiruan. طيب فينا آخر سؤال يا هذا كسر اللي تقول تتني في الطن إسلام إثيوبياتيف مال هوتن أكا مجتمع إثيوبيا ولا إنجراتو قوتو التلي مال هوتن هوي كان مو وصوني في بكهنجا هيتني كياد دنتاتي مال بكان قولن ديتني سن حواس مسلماتي اللي والنسين دام تناخر رتمالي كيستو شباب السوشيال ميديا كيست يروم ما كان بيك كمتيك أبو في كان وروتا بيك كمتيك أبو كان جلدي مهوتو إسانيتو مال دام تنيفي كتوقفا ساني راناجل قبا إثيوبيا داف مال هوتن وان هوتن موكا بكان قهولن ديتن وفيفته نمتي يوكان علمائي بيتوتا مفكروتا إثيوبيا تهمتني بكان قهولن ديتن كيف سوان كبات يجراتي اندبرستني مال هوتني Mammaaka fokkataa tokko addunyaa tanarra jira. Irra dadhabaan Yahudaa Yamanii, irra dadhabaan Musliimoota Itoophiyaati jedhan akka addunyaatti. Wannan hawwu jechuma kan ofirraa kaasuudha. Dadhabinni kun dadhabina diinagdee, dadhabina kallattii siyaasaa, dadhabina kallattii gurmaa'inaa fi hooggansaa, dadhabina miidiyaa, dadhabina hayyootatti marfamnee hayyoota wajjin wal qabannee halqaa keenya madrasaa jalarraa qabee haga majlisaaf masjida guddaatti to'achuu dadhabuu walitti makameeti dadhabinni kun maqaan kun irratti moggaafame. Musliimoonni Itoophiyaa keessa ni jiru jedha uummanni Arabaallee gaafa nas dhufu. Inni Itoophiyaa keessa waliin jiraannullee Itoophiyaan biyya kiristaanaati jedha. Biyya Arabaallee hodha inni Musliimoonni Itoophiyaa keessa ni jiraatu jedha. Muslima Itoophiyaadhaa dhufeettu Muslimni Itoophiyaa keessa jiraadha. Hawwiin kiyya guddaan dogoggora seenaa biyya hangaftetti rasuula rabbii simatte, sahaabaa isaanii simatte. Hatta Abaa Bakr Siddiiq birka Gimaad bakka jedhamurraa deebi'ee Jiddarraa kiiloomeetirii 500 Itoophiyaa dhufuuf Abaa Bakr Siddiiq. Hatta warri Ibnu Shihaab Az-Zuhriin rasuulli karoorri isaanii gariin gara naannoo Bahrayn yookiin gara Habashaa tureedha rasuulli rabbi. Godaansi isaaniitu osoo Madiinaa addan baafatiin dura alayhi salaatu wassalaam. Biyya sadarkaa kana qabdu har'a gocha seenaa jallataa ilaalcha fokkataa biyya kanaa qabaatamee biyya addunyaa irratti xuroofne kana cabsinee hoggansa ana jedhe qulqulluu hoggansa bareedaa kan garaa uummata Islaama Itoophiyaa gahu qabaachuu diinagdeedhaan baankiiwwan keenya kan waggaa meeqaatama dura gaafannee dhiigatti dhangalaafne ka har'a inni dhufee qe'ee keenya geenyaan immoo qullaa isa goone san baankii Raammis ta'ee hijiraa ta'ee baankiilee Islaamaa jabeeffannee diinagdee keenya kallattii sanitti garagalchuu hoggansa keenya jalarraa qabee masaajida keessarraa qabee haga majlisaatti hanqinaa fi dogongorallee yoo jiraate itti dhihaannee qulqulleessinee qabachuu dargaggeessi Itoophiyaa ajandaa feesbuukaa fi tiktookii fi sooshaal miidiyaa gubbatti wal xiqqeessaa olu kanarraa qulqullaa'ee haga danda'e wal qabee wal utubee wal bira dhaabbatee biyya kana seenaa bareedduu kaa'uu yoo dandeenye yoo rabbiin keenya nu laaffise hawwiin maqootii biyyoota habasharraa beekaman sahaabota gurguddoo haga sahabaa 100 oli seenaan ka himu dubartoota qofa dubartoota 25 oli dubartoonni habashaa sahabaa keessa jiran sahabaa 100 oli sahabaan hatta warra sahabaa habashaan ta'in kan zariidhaan firaan Itoophiyaatti galantu jiru ka akka Umar ibn Khattaab ka akka Amir bin Aas warra haadha yookiin akaakayyuudhaan yookiin haadha akaakayyuutiin gara Itoophiyaa deebi'an maqootii biyya addunyaa dippiloomaasii keenyaafillee tolu Itoophiyaa keessatti maqaa Ummu Ayman jedhu tokkoon dhaabbata guddaa tokko
yookiin Finfinnee keessa magaalaawwan gurguddaa qabnu keessa shaari'in yookiin karaan tokko street of Ummu Ayman yookiin Bilaal ibn Rabaax Najaashii jennee kan qabnu waan akka Afrikaatti akka addunyaatti ittiin dubbatamnu hawwiin kiyya seenaa keenya bareedaa qalama qofaan barraa'e sanirraa gara qabatama addunyaan ijaan agartutti miidiyaa ana jedhe tokko ka Itoophiyaa qofa keessa naanna'u osoo hin taane akka addunyaatti seenaa fi qabeenya musliimoon Itoophiyaa fi Itoophiyaan qabdu addunyaa beeksisu qabaachuu dhaabbilee barnootaa ka addunyaa deemnee barannuu miti. Yuunivarsiitii gurguddaa biyya keenyatti dhaabnee biyya addunyaa dhuftee nurraa barattu barumsa gurguddaa ulamaa keenyarraa qaraatu yuunivarsiitii fi dhaabbilee barnoota adda addaa qabaachuu waan silaa islaama jedhamu waan akka beetal maal islaamni irraa gargaaramu amantaan biraallee irraa gargaaramu sabaaf sablammiin biraa irraa gargaaramu qabaanni addunyaa mul'achuudha. Hawwiin jecha keessatti hin dhumtu garaa keessatti wal qabamte hunda arrabni haadhee fixee haasoo hin danda'u bakka yaanne olitti rabbiin nu haa gahu jedha. Ameen. Hawaasaa hoo maal dhaamtan? Warra sooshaal miidiyaa keessattuu. Warra sooshaal miidiyaati wanni an dhaamu sooshaal miidiyaan waan ittiin of najiseessinu yookiin immoo waan ittiin of xaarsinu. Gaafa miidiyaa gubbaa baate maqaa haadha kee qabattee baate maqaa gosa keetii qabattee baate maqaa biyya keetii qabattee baate jecha achirraa dubbattu ganda kee tuqa biyya kee tuqa amantii kee tuqa akka waan manuma keessaa laayivii dabarsitu yookiin viidiyoo keessaa waraabdu san qofa keessa jirtutti of ilaalin ummata addunyaa fuuldura dhaabbatta. Bor haadha ilmoo taate ilmaan tee viidiyoo fi gocha ati miidiyaa kana gubbatti dalayde irraa qaanfachuu dandeessi. Bor hoggansa ofii keessa seente sababa saniin qaanfachuu dandeessa. Bor abbaa aalimaa abbaa mootii fa'a ta'uu dandeessa. Wanni har'a dubbatanii haasaan kun immoo taarikni galmeessee kaa'a. Takka qoshaashatti achi darba takka ilal hashi hushi takka ilal arshitti ol dabarsa seenaan. Sooshaal miidiyaa gubbaa baate taanaan amantii Abaabakr irraa bakka buute yoo dhiira taate Umar ibn Khaxaab irraa bakka buute qabsaa'ota biyya keenyaa Waaqu irraa bakka buute Jaarraa irraa bakka buute Taaddasaa Birruu fi warroota Warqituu fa'a irraa bakka buute Abbaa Jifaar irraa bakka buute Jimma taanaan Abbaa Jifaar irraa bakka buute nama arrabsin Abbaa Jifaartu si duuba jira. Yoo Baalee fi Arsii taate Leenjisoo Diigaa fi Nadhii Gammadaa fi Waaqu irraa bakka buute qabsaa'otaa fi warroota sii laffa'e akka Jaarraa Abbaa Gadarraa bakka buute ati nama laafaa miti situ bakka laaftu of fide malee ummata kanaa kabaja isaanii seenaa kana isaanii eegi osoo Waaqoo guutuu irra ka'ee Jaarraa Abbaa Gadaa irra ka'ee Abbaan Jifaar irra ka'ee haala nutti jirru laalanii ummannummaadhaan isaanii qabsaa'etu ummata kanaa jedhanii silaa qabsoo ofiitti nadaamahuu danda'u tarii gaabbuu danda'u qabsoo ofiitti ijoolleen an dhiisee duniyarraa dabri ijoollee tanaa jedhee itti qaanfachuun malu. Numa qaanfatullee osoo deebi'anii gocha nuti walii goone kan argani. Kanaaf amantii kee, biyya kee, saba kee, seenaa kee, ilmaan kee boriitiif jedhi waan dubbattu hundan dubbatiin arraba kee hidhi. Waan gochuu barbaaddu hundan godhin hidhiisi ofirraa. Hin dabra barri akkanatti hin teenyu waggaa 50 irraa, waggaa 70 irraa yookaan waggaa 100 irraa manni asirraa wacu kun tokkochi duniyaa tanarra jiraachuu dhabuun mala. Lafeen teenya har'a lafa seenuun malti waggaa 100 irraa. Namni tokko yookaan duniyaa tana gubbaan jiru ta'a. وان هندبر رسيني وان هندبر كندليني اسنين جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا وحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة وأكره من تجارته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة جل الإمام الشافعي زاكس ربي سنها كفلو ربي في سنجالنا نله حواس نقوت لنا كسنجالة سنين بيتني شكرا نصيحات السنة جزاكم الله خيرا سنين جنة أستاذ